Articles. Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV har'allee baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Akkuma baratame har'allee barumsa bareeda ta'een isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akka jaalattan audiin qaba. Kanaafiyyuu maalidha har'a kan barannu waa'ee articles. What are articles kan jedhu ilaallaa jechuudha. Yeroo baay'ee kan namootaaf hin galle garuu baay'ee haala salphaadhaan hubachuu kan dandeenyu jechuudha. Isa haala salphaadhaan akka hubannuuf isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. About A, an, and the kan jedhudha jechuudha. Barattootaafillee warroota jalqabarra jirtaniifillee baay'ee isin fayyaddi jechuudha tun artikiliin tuni jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni haaraa taatan akkuma beekamu subscribe godhaa jechuudha. Akkasumas ammoo warroonni viidiyoo kana ilaalaa jirtan like gochuudhaan eegallaa. Maaliifii laayikiin keessan baay'ee nu fayyada yoo dandeessan yoo like gootan nu fayyadaa jechuudha. Kanaafiyyuu like yoo gootan sirriitti fayyadamna. Okay, kanaafiyyuu amma gara barumsa keenyaa dabarraa. Osoo gara barumsa keenyaan darbin dura garuu warroonni direct onlineidhaan ABCD jettaniitoo jalqabarraa warroonni dubbisni isin rakkisu ta'uu danda'a, warroonni intermediate taatan ta'uu danda'a. Barumsa kana barachuu barbaadan direct shaakalliidhaan isin barsiisna jechuudha. Kanaafiyyuu nu waliin tura. So tokkoffaan amma kanaafiyyuu gara barumsa yoo seennu maal jedhaa? What are articles jedha. Artikiliin maalidha? Afaan Ingiliffaa keessatti. Artikilii yoo isin jedhu maalidha isaan A, an, the faa kan jedhamanidha. Itti dhufnaa jechuudha. Maal jedhaa? Articles are words that define a noun as specific or unspecific jedha. Artikiloonni maalidha jedha? Jecha ta'aniitoo maal kan godhan? Maqaawwan kan beekamaa fi hin beekamne jedhaniitoo adda baasanidha jechuudha. Amma ilaalaa specific yookaan unspecific kanan isin jedhe beekamaa kanan isin jedhe wanta beektan tokko waa'ee wanta beektan tokko yoo haasoftan yookaan ammoo waa'ee wanta hin beekne tokko wanta generaalii yoo haasoftan walitti qabdanii kan fayyadamtan waan ta'aniifan specificii fi unspecific kan wanta beektanii fi wanta hin beekne jedheetoo isinii wanti jedhee jechuudha. So kanaafiyyuu amma maal jedhaa? There are two types of article in English jedha. Artikiliiwwan lamatu jira afaan Ingiliffaa keessaa jechuudha. Artikiliiwwan meeqa jira? Lamatu jira jechuudha. Maaliif maal? Indefinite articles A fi an fi akkasumas ammoo definite articles kan jedhamudha jechuudha. The jennaa jechuudha. Kanaafiyyuu A and an isaan maaliifii define hin taane jechuudha. Isaan wanta define hin ta'in tokkoof nuuf tajaajilanii jechuudha yookaan wanta specifically hin beekne tokkoof jechuudha. Amma fakkeenya waa'ee wanta tokko haasa'aa jirtan isinii fakkeenya waa'ee kitaabaa osoo haasoftanii kitaaba waa'ee haasoftanii sana yoo hin beekne waa'uma kitaaba hundaa yoo kan haasoftan ta'e e-book yookaan jettanii fayyadamuu dandeessan. Yookaan ammoo waa'ee aappilii haasa'aa aappilii generaalii haasa'aa yoo jiraattan an aappil jechuu dandeessanii jechuudha. Kitaaba beektanii tokkommoo waa'ee kitaaba beektanii tokkommoo yoo haasoftan the book jettaniitoo fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Kanaafiyyuu asirratti wanta define hin ta'inii fi wanta sirriitti hin beekamne tokkoof kan fayyadamnudha jechuudha. Okay. Kan itti aanu immoo amma asirratti maalidha kan wanti jennu kan laallu jechuudha. Okay. Amma maal jedhaa? We use a or an when talking about something not specific or not known to the listener jedha. Amma maal jechuu isaati? Namni sin dhaggeeffatu sunii yookaan ammoo namni haasa'ullee ta'uu danda'a. Wanta haasa'amu san yoo beekuu baate A fi Aanii sana fayyadamaa jechuudha. Specifically yoo beekuu baate jechuudha. Amma fakkeenyaaf maal jedhaa? Ruuliin ni jira asirratti. Use A before words that begin with consonant sound. Kanaafiyyuu amma A's Aanis wanta sirriitti hin beekne tokkoof yookaan ammoo wanta addaan baasnee hin beekne tokkoof fayyadamnaa jennee miti. Fakkeenya inni ilaalla baay'ee isin wanti rakkoo hin qabu. Fakkeenya waan laalluuf ifa isinii ta'a adeema. Kanaafiyyuu Eef Aanii kana lamaaniifiyyuu wanta adda baasnee hin beekne tokkoof fayyadamna. Egaa jennee maali garaagarummaan isaa? Asirratti akkuma ilaaltan rule jedheetoo A kan fayyadamnu maal jedha? Words that begin with a consonant sound. Wordii yookaan ammoo jecha konsonantiidhaan yookaan dubbifamaadhaan eegalu dura fayyadamnaa jechuudha. Jecha dubbifamaadhaan eegalu dura A kan jettu tanaa jechuudha. Fakkeenyaaf a book, a banana, a pen faa jenna. Maaliifii a book yoo jettan a book yoo jettan B maalidha? Konsonantii yookaan dubbifamaa waan taateef jechuudha. A banana yoo jettanis bananaan ba irraa ka'a waan ta'eefiyyuu
Kanaafiyyuu innillee koonsonantiidha yookaan qubee dubbifamaadha jechuudha. Aanii hoo maaliif fayyadamna? Asuma jalatti immoo maal jedha? Use an before words that begin with a vowel sound jedha. Laal asirratti wanti jedhe. Aanii tana wordiiwwan yookaan jechoota dubbachiistuuwwan as jiran kanaan eegalan dura fayyadamtanii jechuudha. Fakkeenyaaf an apple, an elephant wantoota akkasii, an umbrella faa jechuudha yoo barbaaddan jechoota qubeewwan kanniif fayyadamtanii jechuudha. An jettanii too sana booda lafa kaa'uu dandeessanii jechuudha. Baay'ee gaariidha. Okay, fakkeenya amma eedhaan yaa eegallume. Example with jedha. Maal jechuu isaati amma asitti maal isinitti fakkaate? Tana wanta specific hin ta'iniif fayyadamtan yookaan ammoo wanta sirriitti kallattiidhaan addaan baastanii hin beekneef. Amma fakkeenya yoo ilaallu nuuf ifa ta'aa deemaa jechuudha. Okay, tokkoffaan maal jedhaa? Fakkeenya akkuma ilaaltanii I saw a cat in the garden jedha. I saw a cat in the garden. Amma asirratti maal jechuu isaati? Any cat ta'uu danda'a yookaan adurree maalittan argee ture jedha. Dallaa keessatti argeen ture jedha. Adurree tam akka taatan beekuu jechuudha. Adurree fakkeenyaaf adurree teessan ta'uu dandeessi miti isin adurree qabaachuu dandeessanii akkasumas ammoo ollaan qabaachuu danda'a. Beekuu dandeessan adurreewwan san. Amma garuu kan inni arge adurreedhuma ta'ee jechuudha. Adurreedhuma wayii arge malee akkanatti specifically adda baasee hin beekne jechuudha. So any cat not a specific one. Kaatiin arge innam yookaan adurreen arge adurree kamiiyyuu jechuudha. Specific miti jechuudha. Maaliif? Meeqa arge garuu takka arge. Kan jenneeyyuu takka waan taateef jechuudha. Okay. Lammaffaan immoo maal jedhaa? She bought a book jedha. She bought a book. Isheen maal jedhe? Isheen kitaaba bitatte. Isheen kitaaba bitatte. Not a particular book. Amma laala asirratti. Kitaaba bitatte hin beektuu jechuudha. Amma kitaaba namni tokko bitate yoo beekuu baatte maal jette jechuudha? She bought a book. She bought a book. Any book ta'uu danda'a. Kitaaba kamiiyyuu ta'uu danda'a. Maaliif? A book jedhe. A book yoo jennu immoo asirratti maalidha laala argite? Duratti ekaat jenna. Kaadhaan eegalle yookaan siidhaan koonsonantiidhaan eegalle. Aanii kan hin fayyadiniif saniifi jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo she bought a book jedhe. A book. Aan book hin jennu jechuudha. A book jenna. Irraan kaasee B'tu dhufe. B'n immoo koonsonantiidha. Immoo koonsonantii waliif fayyadamnaa jechuudha. Kana. Okay. Sadaffaan immoo maal jedhaa? He is a teacher. He is a teacher. Inni barsiisaadha. One of many teachers. Amma inni maalidhaa? Barsiisaa wayiiti bakka. Barsiisaa maalii akka ta'e hin beektanii barsiisaa ta'uu qofa beektanii jechuudha isa. Barsiisaa fiiziksiitii barsiisaa maalii hin beektan isa barsiisaa ta'uu qofa adda baastanii hin beekne jechuudha amma asirratti. He is a teacher jettanii jechuudha. Okay. Amma immoo deebitanii afuraffaa irratti fakkeenyi maal jettii? She meets a boy at the park. She meets a boy at the park. Amma paarkii keessatti amma isheen mucaa argite kan jedhu yookaan mucaadhaan kan wal agarte maalidha amma asirratti? Mucaa kamiiyyuu jechuun hin beekamu jechuudha mucaan sun. Mucaan sun eenyu akka ta'e hin beektanii jechuudha. Yookaan ammoo isheen mucaan sun eenyu akka ta'e specifically kan eenyu akka ta'e eessa akka dhufte hin beeku garuu mucuma tokko argite. She met a boy at the park. Jedhaa jechuudha. We don't know who the boy is. Mucaan sun amma eenyu akka ta'e namni beeku hin beeknu jechuudha amma asirratti yoo akkanatti haasofnu jechuudha. Okay. Amma immoo gara maaliif dabarraa? Gara aan. Aaniin illee wanta hin beekne tokko specifically adda baastanii wanta hin beekne tokkoof fayyadamtan. Maalidha garaagarummaan isaanii? Wanti waliini waliini eeni koonsonantii dura fayyadamtan. Jechuun fakkeenyaaf a book jettanii too sana boodamoo a cat maal jettan. Kanammoo aanii kan fayyadamtanii dubbachiistuu dura yoo ta'edha yookaan before vowel a e i o u kan jedhaman dubbachiistuu shanan ni jiranii miti isaan dura kan fayyadamnu jechuudha. Isaan dura fayyadamna. Kanaafiyyuu amma asirratti olaaltanii tokkoffaan she ate an apple. She ate an apple jedha. Isheen maal nyaatte? Isheen aappilii nyaatte. Aappilii kamii? Aappilii hin beekamu. Any apple ta'uu danda'a jechuudha. Aappilii isin lafa gootanii miti. Aappilii isin beektanii miti. Bakka specific kan ta'e kan beekamuu miti jechuudha. Amma isin harka osoo qabaattanii wanta tokko ibsuu dandeessan yookaan ni beektan. Garuu aappilii sana harkaan qabdanii
keessanii miti. Appiluma yoo nyaattan argitanii sana booda immoo she ate an apple jettan. Isheen appilii nyaatte jettanii jechuudha. Any apple not a specific one amma asirratti. Okay, kanaafiyyuu an apple jenna. Ani maaliif fayyadamne? Apple kan jedhu jechi dubbachiistuudhaan waan eegaluufi jechuudha. Okay, lammaffaan immoo maal jedhaa? I saw an elephant at the zoo. I saw an elephant at the zoo jedha. Asirratti immoo zoo keessatti yookaan ammoo ni jiraa miti iddoon bineensonni maal itti wanti jedhaman itti kunuunsaman wanta akkasii keessatti elepaantii yookaan arban argee jedha. Arba yaa adda baasee inni amma asirratti hin beekuu jechuudha. Elepaantii kamiyyuu arba kamiyyuu ta'uu danda'a jechuudha kan inni arge. Kanaafiyyuu maal jedhe? I saw an elephant jedhee jechuudha. Waanuma argitan tokko adda baastanii hin beektan yaa achii dhaqxa. Isa kam akka ta'e. Kanaafiyyuu an elephant jechuu dandeessanii jechuudha. Okay. Inni biraa immoo sadaffaan maal jetti? Can I have an orange? Can I have an orange? Can I have an orange jetti. Maal jechuudha? Oreenjii argachuu nan danda'a yookaan burtukaana argachuu nan danda'a? Burtukaana argachuu nan danda'a? Burtukaana kamuu ta'uu danda'a? Any orange. Kamuu ta'uu danda'a jechuudha. Orange kan jenne immoo asirratti maalidha? Aan kan jedhu dursee jira. Aan kan durseef orange kan jedhu oo dubbachiisurra waan eegaluufi jechuudha. Okay. Inni biraa immoo afraffaan he gave me an idea jedha. He gave me an idea. Inni yaada naaf kenne. Inni yaada naaf kenne. Yaada akkamii hin beekamu yaadni inni kenneef not specific idea amma laala asirratti kan beektanii miti jechuudha. Yaada kamiyyuu ta'uu danda'a. Anyway, wanti guddaan maalidha? Yaada isinii kennee jira jechuudha namichi sun. Okay. Amma immoo kan itti aanu maalidha? The. Amma laala amma immoo asirratti zan immoo sanniin lamaanirraa garaagarummaa qabaa jechuudha. Maal jedha asirratti definitionii irranatti gara gubbaatitti jechuudha. We use the when talking about specific people, place or thing. Things maal jedha? Things the listener already knows jedha. Maal jedha? Wanta beekamu, namoota beekamu ta'uu danda'a, iddoo beekamu ta'uu danda'a. Wantuma beeknu tokko yoo haasofnu the kana fayyadamnaa jechuudha. Inni biraa immoo listenerii yookaan ammoo namni nu dhaggeeffatu sunillee wanta san ni beekaa jechuudha. Specifically ni beekaa jechuudha. Amma fakkeenya laalaa. Tokkoffaan maal jedha? The cat is sleeping on the sofa jedha. The cat is sleeping on the sofa. Adurreen soofarra rafaa jirti. The cat is sleeping on the sofa. Adurreen soofarra rafaa jirti jedhaa jechuudha. Kun immoo maal jechuu isinitti fakkaate? Adurrees ni beektanii jechuudha. The cat yoo jennu adurree tam akka taatan adurree teechan ta'uu dandeechi jechuudha. Sirriitti beekamaa jechuudha. Amma so here a specific cat both speaker and the listener now bakka sirriitti ni beekuu jechuudha. Namni haasa'ullee namni itti haasa'amu sunillee ni beekaa jechuudha adurree tamii akka taate. Lammaffaan maal jetti? Let us go to the park. Let us go to the park. Paarkii yaadeemnu. Paarkicha amma laala asirratti paarkicha jedhaatoo sirreessa. Maaliifii paarkicha yoo jettan ni beekta sammuu kee keessatti beekaa jirtu jechuudha. Amma paarkii yaadeemnu yoo jettan paarkii deemta sana atis ni beektaa namni hin deemna waliin jetta sunillee ni beekaa jechuudha. Garuu let us go to a park yoo jettan osoo fayyadamtanii garuu paarkii deemtan hin beektan. Caluma jettanii paarkii deemna jechaa jirtanii jechuudha. Asitti garuu paarkicha kam akka ta'e ni beektanii jechuudha. Okay. Sadaffaan ammoo maal jedha? The sun rises in the east jedha. The sun rises in the east. Aduun maaliin baati jedha? Bahaan baati jedha. Amma asirratti immoo wanta jeneraalii kana immoo wanta jeneraal ta'eef amma aduu namni hin beekne hin jiru miti. Amma aduu odoo siin jedhee eessaan siin hin jedhu maaliif zasan siin jedha maali atillee ni beekta ka. Namni hunduu ni beeka waan ta'eefiyyuu wanta beekamaadha wanta specific ta'e waan ta'eefiyyuu zasan jedhee taf fayyadamaa jechuudha. Isheen salphaadha. Afraffaan ammoo she opened the door. She opened the door. Amma isheen maal bante jedha? Karra bante yookaan isheen balbala bantee jechuudha. She opened the door. So here the door is specific likely in the room. Fakkeenya amma ruumii kan ruumii keessanis ta'uu danda'a. Balbala kamii akka bante
beektanii jechuudha. Isinis ni beektu, namni waliin haasa'aa jirtan sunillee sirriitti maal jettan beektuu jechuudha. Inni biraa immoo the kana maaliif fayyadamuu dandeenya yoo jettan, the is also used for maal jedha unique things, wanta yuunikii yookaan ammoo wanta addunyaa kanarratti baay'inaan wanta tokko tokko ta'an, wanta sirriitti beekaman tokkoof jechuudha. Fakkeenyaaf the earth jenna. Lafti takkaa mitiiree lafti takkumatu jira. Kanaafiyyuu the earth yoo jettan namni hunduu ni beeka waan ta'eefiyyuu akkasitti fayyadamtan. The moon jechuu dandeessan. The sky. Skyin illee tokkuma, mooniinis tokkuma. The president. Amma immoo kan asirratti pirezidaantii beekamaa tokkoof the president jechuu dandeessanii jechuudha. Inni biraa immoo superlaatiivii waliin fayyadamuu dandeessanii, kuni tiippiidha. Yookaan ammoo akka dubbistaniifi jechuudha. The best, the biggest, the most beautiful. Inni biraa immoo names of river, seas and the mountains. Fakkeenyaaf the Nile, the Red Sea, the Alps jedha. Inni biraa immoo musical instrument. He plays the guitar. Wanta akkanaa kana dubbisaa. Kan dhumaa kana immoo dubbisaatoo yookaan isinitti ulfaatu ta'e natti maa jechuudha. Akka nootitti fudhadhaa jedheetan kana isiniif lafa kaayee jechuudha. Amma immoo maal gootan? Kana kiuzii kanamee hojjedhaa. Amma kana viidiyoo erga yuutuub irratti gadhiisnee booda immoo telegiraama irratti illee footoowwan kana isiniif gadhiisnaa ni laaltuu jechuudha. Akka nootisitti qabachuu dandeessanii kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Direct onlaayiniidhaan qo'achuu, barachuu barbaadan nu dubbisuu dandeessan. Wanti isin nu gargaartan maalidhaa? Like, comment gochuu fi share gochuudha jechuudha. Baay'ee galatoomaa sabskraayibaroonni kun keenya kanaan baay'ee nu deeggaraa jirtanii bakkuma jirtanitti nagaanaaf ta'a.